Yesus hojii isaarraa du'aa kaasaa jira ture moo hin kaasne Alaazaar fa'a. Atuu jette ka. Jedhe ka eeyuma jedhe ishee. Atuu jette ka. Yesus du'aa Amantee. kaase moo hin kaasne? Okay, hojii isaarraa. Okay, ati amantee Yesus du'aa kaase du'aa ni kaasaa wandeen. Waan Yesus hojjete amma Yesus hojjete duwwaa irratti miti. Waan an takkituma tanaan keessa hunduma jedhe hunda jedhe an takkituma tanaan keessa si gaafadha takka qofa hunda raawwattu akka raawwattu an sin gaafadhu. Yesus Kiristoos du'aa kaase warri anatti amanu waan an raawwadhu hundi raawwata jedhe dhugaa ta'uuf boqonnaan kun takkaa kijiba takkaa Yesuustu kijibee takkaa wangeelaa kijibee Yesuusu kijiballee hin jedhu wangeelaa kijibe moo atii kijibe dubbiin Yesus dhugaadha du'aa ni kaasaa wandeen. Maqaa Yesuusin du'aan hin kaa'ee. Ni kaaftaa insi jedhe maqaa feeteen feetu maqaa kiyyaan feetu maqaa keetiin feetu maqaa Yesuusin aneerran kaa'e ni kaaftaa du'a. Maaf hin ka'u du'aan bakka lamatti qoodama du'aa hafuuraa du'aa foonii. Yesuus du'aa kan foonii kaasee moo du'aa awwaalamee kaasee boolla keessa. Kan du'ee sadi bulee afur bulee du'aa kaasee. Ni kaastaa insi jedhe ta'u akkasitti Yesuus hin kijibu ni kaastanii jedhe hojiin an raawwadhu hundi raawwatan jedhe ni kaaftaati. Waa ila na hubatta abbu. Walau bannu. Sinu badu. Walau bannu. Waan ani hojjete walau bannu sin jenne. Yesus Kiristoos namni natti amane waan raawwadhu hundi raawwata jedhe san keessa waan inni raawwate du'aa kaase qabrii keessa boolla keessa wandeen du'aa ni kaasa moo kaasu. Maashaallah maashaallah nambara. Du'uma duwwaarratti dha kan ati xiyyeeffatte du'uma duwwaadha. Sanuma qofa irrattiin sanuma qofa yoo boqonnaa kun dhugaa ta'uuf kiristaana amane ati ta'uudhaaf eeniin kaasa hin kaasu qofaraan jechuu. Bakka asiin kadhadhaa yoo ati duute du'aan si kaasa bakka. Anaa miti anin duune kamtu dura du'a ati na dura du'a feetu firoottan kee warra du'e daaqoonoota du'e raajoota du'e si'a artistoota du'e kiristaana du'e ni kaaftamoo hin kaastu akkootan ta'e akaakan okkee. Aaboon kun naa kennameera amannaan nan kaasa aaboo naa kenname. Kanaafuu ati hin amannee jechuun Yesuusitti. No. Yesuus warra amane moo ati warra amane moo warra amanini? Warra amanedha. Warri amane waan Yesuus raawwatu du'aa ni kaasa moo hin kaasu warri amane? In kaasa. Ni kaafta ati du'aayyee? In kaa'ee du'aa iddoo baay'eetti ka'eera ammayyuu ka'eera. Ta'ee jira jedhe ati sittiin haasa'u jira waan qaamni biraa godhuu miti sittiin haasa'u jira ni kaafta hin jedhe. Ka'eera otoon tajaajiluu ka'eera. Naan kaasa jedhime. Nan kaasa. Okay eenyu namaan an siimu ni kaastaa? Ni kaaftaa namaan maqaa sii moggaasu kana namaati beeyti. Akkati barbaaddeef akkati jettetti miti yeroo waaqayyootti akkaataa hojii waaqayyootti malee ati amma haalli ati amma haasoftu kun akkaataatti ulfinni waaqayyoo mul'atu miti. Amma ni kaafta amma galgala kana du'aa ni kaafta. Maali Yesuus ammuman kaase amma kaase miti akkaataatti du'aa kaase yerootti du'aa kaase qaba. Kaastaan siin jedhe ani sirra boqonnaan kun kijiba moo boqonnaa dhugaati? Boqonnaa dhugaati. Boqonnaa dhugaati taate galgala kana du'aan an sii maqaa sii moggaasu kana kaastee maatii isaa deebisuu ni dandeessaa? Yeroo isaatti kaamalee ati jetteef hin ka'u. Yesuus Kiristoos itti dhuftee ilmi obboleessi kiyya du'e naa kaasi jetteen himi? Eenyu? Intaloon Yesuus dhuftee maal jetteen? Yeroo isaan barbaadanitti hin beeknan deemenne. Yeroo alaa gargaarti yeroo isaatti hojjeta waaqayyo. Yeroo isaatti du'aa kaasaa. Yeroo isaatti fayyisaa. Dhaggeeffadhu ka. Ilaa waaqayyoom jedha. Dhaggeeffadhu. Yaanni waaqayyoof yaanni kee yaanni waaqayyoof yaanni koo yaanni Yesuusiif yaanni koo tokko miti. Yeroo ani barbaadu yeroo ani jedhutti yeroo ati jettutti miti. Dhaggeeffadhu. Eenyu Martaan Yesuus dhufte moo dhufne? Dhaqxeetti garuu yeroo isaan barbaadanitti hin dhufne. Na dhaggeeffadhu ka. Martaan Yesuus dhuftee maal jetteen? Obboleessi keenya innati baay'ee jaalattu sun du'ee raakoottonnaan hin dhaqne Yesuus. Maal godhe? Hin dhaqne. Yoom dhaqe? Yeroo isaatti dhaqe yeroo kaasuudha barbaadutti yeroo kaasu abbaan yeroo abbaan guyyaa meeqa booda sa'a meeqa booda dhaqe? Guyyaa sadii booddee dhaqe. Okay ayyeeti guyyaa sadii booddee akkooti yeta kan kaafta ni boqotte. Akkoo kan konaa kaasuu dandeessaa? Hin dhuftaa.
Akkoo kan koonaa kaasuu dandeessaa hin jedhe boo. In dhuftaa waliin naqnash. Namaan sitti erga. Lakki maalatumti kottu malee. Okay. Qaama warra si bira jiru amma si godhu warra ati kaastu nama amma si godhu nama. Eenyu faa? Namaan si godha ishii amma. Sagalee waaqayyoo akka tamma yaadde kanatti miti. Amma nama si bira jiru eessa jirtaate eessa jirtaniin dhufaayyee? Anamma biyya lafaan jira. Biyya lafaa biyya tam jirta? Biyyuma lafaa hin jira. Safara kam jirta sit dhufna? Safara kam jirtaan sin jedhe niin dhufa? Atoo biyya Ameerikaa jirta anoo biyya Itoophiyaan jira anamma Itoophiyaa keessa hin jira. Itoophiyaa keessa eessa jirta sittiin ergaa kunoo xalaa ni jira sit dhufa? Maal kan ta'u natti ergita? Qabrii akkoonti je qabrii isin boolla isinitti awwaalamte as geessu. Hin amanne kaa Yesuusitti. Anaarraa kafala naasii kafala geejjibaasi walitti ni dhufta itti dhufta. Isheen gaafa Yesuus Kiristoos mirga abbaati gaafa guyyaa sadhumaa sana deebi'ee dhufu warra du'a wajjin warra otoo Yesuusitti hin amaniin wajjiniin duute wajjin firdiidhaaf hin kaate akka hoomke. Kaatee firdii sadhumaa sana fudhate. Arraan barbaada na jaalatti ana eebbiftu galgala kana borumti guyyaa sadii booda guyyaa dilbata guyyaa maandeeni kaafta. La isheen guyyaa sadhumaa sanatti guyyaa Yesuus Kiristoos dhufutti firdii itti fayyadamuudhaaf dhaggeeffadhu. Wangeelli Yesuus wangeelli kijiba gaa wangeelli ni kijibe warri natti amananii kaasa jedhee waan narra jedhu hunda. Wangeelli kijiba miti wangeelli dhugaadha dubbii dhugaa. Okay wangeelli kijiba ati kijibaadhaami. La sagalee waaqayyoo dubbachaa jira waan an ta'eef anis kijiba miti sagalee waaqayyoo kijiba miti. Namaati jaalu tokkoon si gaafadha. Okay Haacaaluu ni jaalatta? Eenyu? Ati. Haacaaluu isa kam? Haacaaluun baay'eedha. Haacaaluu Hundeessaa? Anoo hin beeku sahu? Hin beektu? Hin beeku. Oyyoo peete. Haacaaluu Hundeessaa hin beektu? Haacaaluu ani mucaa wasiila koo tokko hin beeka malee hin beeku. Haacaaluu Hundeessaa artistii Haacaaluu Hundeessaa isa ajjeefame Itoophiyaa keessatti hin beektu? Lakki maali namni du'aa oolu nama baay'eedha matta hin beeka. Jarana uummata Gondarii hojii asoo jira iddoon. Ayyoo ilma yoonii maanya abboo ilma Minilikii moo ilma gartee Oromooteeti? Ani moo? Okay Minilik ayyee Minilik ni beektaa Minilik? Akaakayyuu keessan ta'uu danda'a. Minilik ni beektaa isin jedhe? Abaabilee koo akaakileen koo yummatti beeku. Okay Mallas ni beektaa Mallas muummee ministeera Itoophiyaa? Eessuma kooti. Okay inni lubbuun jira moo boqote? Anoon beeku kaddoo isaan jiran. Pente maka in kijibin jara boqonna wangeela gartee kakuu moo fakkeessa abboomii kun akka isin kijibin jara kan caafame kijiba okay Mallas boqote moo ni jira lubbuudhaan? Koo bilbileen nama gaafadhi isinitti man beeku. Hin beektu jechuu. In kijibin jare ati haadha manaa keetti akkanuma kijibde jechuu haa wangeerra kijibu. Haadha manaa koo ishee kam? Isi amma si bira jirtu sana. Anamma waa'ee haadha manaa sun. Tabiraa qabda. Maal? Haadha manaa. Haadha manaa isheen kun sistirii koodhaan mucaa dargaggeessadhaan fuunee ganaa fuudhuudhaaf malee. Okay obboleetti ta'es akkanuma kijibde jettu ati haa wangeerra kijibdu. Maal kan ta'uun kijibaree? Okay obboleetti ta'e kan nima isiin dubbisaa. Eshi. Nagaan siif haa ta'u obboleettii Wandee. Ameen siifillee dachaa koo siif haa ta'u. Dubbiin inni jedhe kun cuftee dhuga moo soba Minilikiin gaafadhe Minilik beekta moo beektu ati? Minilik maalittan beeka ilma kunoo reefuu muriin koo xiqqoodha. Goobas Haacaaluu Hundeessaa beekta moo beektu? Haacaaluu Hundeessaa hin beeku badaan beeku ani Haacaaluu Hundeessaa baay'ee jira kaa maqaan nama baay'eetu jira. Haacaaluu Hundeessaa artistii Oromoo hin beektu jechuun hin beektu mi'atis? Maal artistoota hedduutu jira miti jedhani. Hin beeku jedhe artistoota okay Haacaaluu Hundeessaa kan jedhamu artistii tokko naa himi kami ka beektu Hundeessaa Haacaaluu Hundeessaa artistii. Caalaa Bultumee. Haacaaluun sin jedhe Haacaaluu Hundeessaa. Caalaa Bultumee. Itti kan meedhis kanaaf isii oli dhiisi waan gaafachuu deemadhu isii dubbisi kijibsiisu deemte immoo. Caalaa Bultumeen beeka isa dukkana keessa. Haacaaluu Hundeessaan sin jedhe Caalaa fi Haacaaluu adda wallaaltanii ilmaan gartee qubee jenereeshin uummata hin baranne jiran isin obboleessiniif obboleettiin.
miti ka caalu hin beeku ka caalaa bultuun ammoo Okay, sigaafadha. Kutaa meeqa baratteeti? anuma ani baradheera hojii mootummaan hojjedha. Kutaa meeqa barattee hojii mootummaa hojjetta? Kutaa tokko baradhe. Haati teetu kutaa takkam. Okay, waan siin jedhu kutaa. Okay, bara kam keessa eebbifamte? Ani moo bara 2010. Okay. Mallas ni beektaa? Hin beeku nan dhaga'an ture. Doktor Abiyyoo? Beeka ammoo mana bulchaara waan ta'eef. Jaalmarroo ni beektaa? Hin beekun isa. Hin beektu jechuudha. Juwaar Maammadoo? Isas hin beeku TV irraa waan dhaga'e malee kanatti hin beeku. Okay, akkoo ni qabdaati akkoo? Hin jirtu akkoon koon argine nomaayyuu. Hin qabdu ni qabda moo hin qabdu? Hin qabu kan abbaa koos kan haadha koos hin argine. Hin qabdu ni qabda moo hin qabduun siin jedhe ni qabda akkoo ni qabda moo hin qabdu? Hin qabu ka du'anii jiru. Oh ameen du'anii jiran akka amma akkasitti isan naa kan eeyyee bakka obboleessa keetitti. Hunde. Oye. Akkoo teetii fi akaakoo kee kaasime. Maal kan ta'uun kaasaree sagalee waaqayyoo warri du'anuu guyyaa dhumaa sanatti guyyaa firdiittiin kawwadha. Kijiba jechuun kanaafuu kijiba kaasuun akkoo ta'e kaasuu hin dandeessu? Akkoo ta'e kaasuu dandeessa moo hin dandeessu? Maal kan ta'uun kaasaa nyaatanii dhuganii dhalanii dhalchanii. Kaasuu dandeessaa hin jedhe eenaa jedhe yoo feete kaasuu dandeessa moo filannoo keetti kaasuu dandeessa moo hin dandeessu? Maafan kaasaanii ciqicciqii isaanii ganaa bishaan fidii qoraan fidii ganaa gabaa dhaqii wachoomii maal taate. Kanaafuu gawbas galatoomi atillee boqonnaan kun kijiba is a big lie 99.9 kijiba boqonnaa wangeela akkana jechuudha wangeelli keessan akkana isin godha. Ibsa saasiin ibsa dhaggeeffadha ibsa saasiin ibsu narraa dhaggeeffattaa abbu. Bira hojjaa gawbas thank you tadde amdaan. Kijiba ibsa bakka kanaas ibsu. Bontu jirtu dhiifadhu hundee obboleettis nagaan isiniif haa ta'u deemaa rafaa inshallah anna bira alaadhadhu guyyaa alaala Ameerikaa mana gartanii miti. Asiisillee guyyaadhuma ifannoo baaje. Guyyaa namni wangeerra kijibu hayyeessu irra kijibu wallaalaa himiti. Abbu ibsa sagalee kanaas ibsuu jaalala kee ta'e. Bini maan jirtu dhiisi hundee hin barbaadu gee maqaa gooftaa sii du'eetiin dhiisi. Ibsa isaan barbaadu. Nagaadha akkam jirta? Jirtu bini akkam. Agak. Jirra galata rabbi akkami? Aye. Wallahi alhamdulillah. An Islam bini Islam mau Kristen? Ani Kristen. Kristen ke siapa yang tidak ortodoksi? Ortodoks. Kristen man. Oke, Kristen world up ente dem tamu world ortodoksi dem. Waldaa Pheenxeen deemu. Jechuun hin danda'amu. Ati diddee hin dhokeesse hin didda zoro achuma se. No. Ay dhoksan. Baay'ee gaaffii gaafadha jedheen jira. Beenxee otoo Asi gaafatamu situ na gaafata. Kiristaana malee beenxeen jedhamu. Oke, sih mata koi. Nagate ya tulisiga. Bye. Bini pente da mortodox ati pente ortodoks amma. Andu kabutu gofta Yesusi. Molta pente tinde waje duga butu na jani. Ati pente da ortodoks kitaba jatami jatitti amantamo kitaba saddetami takati